dura nutti nu murate kun akka nutti hin deebinetti akka daandiin tolchamu biyyattii keessatti. Akka daandiin tolchamu irratti dubbachuudha qabna. Inumaayyuu kutaa Oromiyaa hunduma keessatti akka wanta akkasii inni Wallagga ga'e kun ammallee Baalee ga'e karaa biraatiin jechuudha. Wallagga karaa biraa mudate, Baalee immoo karaa biraatu mudate. Harargellee maal godhanii amma karaa dinagdeetiin qabanii jirani. Arsiis hin deemu, Jimmas illee kutaa Oromiyaa 11 hin deemu, hundumti akkas deema dabareedha jechuudha. Kanaaf jalqaba irratti kun immoo maali garbummaa jala waan jirruuf. Waan garbummaa jala jirruuf kun hundinuu itti dhufe. Sabni bilisummaa qabu, sabni bilisoome tokko daandii gahaa qaba. Akka fedhee bahee galaa, akka fedhee deebi'ee bahuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf maal gochuu qabna? Uummanni Oromoo bakka jirtanitti daandiin illee nuuf asirratti jettanii fincila kaasuu qabdu. Wanti hin danda'amne jiru qofarama daandii wal qixxaataa waan ta'eef. Irra caalatti immoo otoo akka garaa kooti waa'ee daandii dhiisne, waa'ee dinagdee midhaan otoo dhiisne, waa'ee bilisummaa keenyatti otoo sirriitti irratti mijeeffannee sirriitti qindeessinee akkuma duraatti isa duraan olitti otoo argamne waa'ee bilisummaa keenyaaf otoo falmine. Erga garbummaa jalaa baanee booda waa'ee daandii, waa'ee qe'ee keenyaa, waa'ee qabeenya keenyaa, waa'ee dinagdee keenyaa irraa dubbachuu ni dandeenya. Erga garbummaa jalaa baanee jechuudha. Egaa wal bukkee deemsisuunis hin danda'ama. Irra caalatti maal gochuu qabna nuti ofirraa finciluu garbummaa kana wowoo bira dhaabbachuu tokkummaa keenya jabeessuu hanga dhumatti inuma marii haraara jiru kanallee yoo kan jiru illee yoo jiraate sirriitti mootummaa kana harkaa qanqaluu qabna. Sirriitti gaaffiin keenya kan nuu deebuu danda'u afaan qawwee qofaani. Waa'ee daandii irratti iyyuu otoo hin taane, waa'ee qabeenyaa, waa'ee buqqa'insaa midhaan iyyuu otoo hin taane jalqaba garbummaa jalaa bahuu qabna. Gaafa bilisoomne mana keessa teenyee qabeenya irratti dubbannullee yoo bilisoomne qofa namni bilisummaa hin qabne, sabni bilisummaa hin qabne sareedha beektaa. Feetan baasanii si fannisanii, fa'an si ajjeesanii, fedhan qabeenya keessarraa fuudhan akka barbaade si godhan. Waan barbaadan si godhan bilisummaa hin qabdu waan ta'eef. Kanaafiyyuu namni iyyuu dhalatee bakka itti dhalatetti mirgaaf dirqama isaa beekee sirna dimokiraasiidhaan jiraachuu qaba. Kanammoo kan nu falu, kanammoo kan nu dandeessu. Kanammoo kan nu falu, kanammoo kan nu dandeessu. Seenaa utuu yaadadhee amma dhugaa waaqaa sana yeroonni kaardiin nutti fidu kan abbaa 1550 jedheen sana bakka akkuma isaan illee waa'ee horii gibira kanfaltii irratti namni horii 42 fiduu dide harka murama jedhanii harka Oromoo irraa muran sana dhugaa ija koo fuundee dhufe beekta seenichi ija koo fuundee dhufe naanni akkas mirrisee fidu anillee gurri irraa muru harka irraa muru kan jedhu sammuu ogeessa dhufe. Achini maali in dhageessu jennaan hin beeku naan jedhe hin beeku ani afaan Oromoo itti dubbadha. Abbaa shantama jedhaan goduma iyya beektaa inni nan dhaga'u. Achini የገጠሪ መጣኛ naan jedhe. Anti yaa Oromiyaa anyi ko no gondorin jedhani beektaa akkuma ta'utti wayi Oromiyaa keessan jiran jedhani. Achini wallolee natti gurguruu dide kun birbirsa goorootti dha dhugaa rabbi na gurguruu dide wanti maskootii irraan gurgurumitti dha maskootii hin cufate. Yeroo baay'ee kanarra wallolaa ture qomti walii waa'ee kaarrii waa'ee afaan Oromoo itti dubbachuu kanarratti wallola. Australian. Amma kino konkolaataa keessa qeerroon afaan isaa guutee yeroo haasa'u እነሱ ኦሮምኛ ያወራሉ እና አጠገቤ ቁጭ ብዬ ምናምን ብላ የት ካቦሹ ተከን አርግኔ አፋን ሳኒ ሀሳ አጩጫ ማናስገ ኢንሶብዲ በር የሆነ ሽንክ ጅብዱ ባይት ሩጋ ዋጋ ኢንሶብዲ የሆነ ኢንሶብዲ ድራማ ፊደኮ ድራማ ፊደ ዋና ጩጫ ወይ ጀልጅ ፈካቲ ኢንሶብዲ አፉፍቱን ኩሊሽን ኦሮሞን አርጊው ሚያክሴ ኢኒት ኦፊሳቲ ከነ መቴስታ ብዮን ሺያኛቱ Insobdi be amma ganaan viidiyoo irratti waraaba. Ammas kijumaan itti barbaadani beektee garuu yeroo ammaa kana kan Oromoon jala fagaatee jira. Yeet na yaallashu. Akka durii sanii miti sobamuun hin danda'amu, aca barbaruun hin danda'amu. Yeet ምንድን ነው ደግሞ የቦርጭ አርጌ ደቂቃ በኦሮምኛ ደቂቃ ደግሞ በአማርኛ ምንድን ነው? አንቺ ሲጀመር አንተ የኦሮሞ ልጅ ነው?
من أعرفه أوري هي لما شنو عرفنا أوري. No. Go. Sirna sirat. I have question. Okay. Ante yoro molet. ታዲያ ምንድነው ደ በኦሮምኛ ቀጥሎ ታውቃለ ወይ ሃይ ማመኩ መታነኛ ተሚቆም ومني نو جلاسينو فيريس إشاسة إلهم أكمات ወይ ጆሌ ጊዜ ኢንማ ቪዲዮ ሲምፓተኒ ቪዲዮ ከኔ አዝቦድ ድኒ ማታና ቆርቃሜ ከራቡኬ ጅጉ ፊዳ ማነ ጂክተና ማፋን ሮሞ አሳይ ወር ቤክተን ተቆ አፋን ሮሞ ቤኩ ቤቱ ከፋኒ አማሪፋ ወሊና ሰይና እንጀት ቤታ ወይ ቢሬ ዱጋ ዋቀት ፈለተለ ወሲቴ እስዳ ከነገር ሱዳን ያማዘለፈ በቃ ብሬ ሀር አጀንዳን ቱክቲን ገዲ ፉደሙ ቀቡ ሳቲን ዲመት ለደደበ አሙ መቻጀልታ አፋን ቆምጨለ ከሰ ፍደኒ ሙጀክጠኒ ሰገንተን ነማለ ሀራርሱ ነፈ ሰገንተን ለገዲ ፉዱ ነፈ በቃ ደሙ ቻውት ጅራም አንለ ወይስ ጉያ ኩቷራ ተከቱ ወይ ጁማራ አሳውለ ተከቱ ወይ ሐላማ ለሙጢ ወደ ቆምጨ ሰበታዋ ቃጅዳኒ ትፈየደማኒ ኑቲ ሞራን ጀነ ግን ዋንቲን ቢናት እንጅባራሉ ጋረቢ ዋንቲን ትናቴን እንጅሩ ደደበ ለጅራ ቻው ወርጋ ቀባተ እንደባዳ ስኔ ዴቢሳ ኦኬ አጀንዳን ኬኛ ማልቱሬ ቤክታ ኦፍቱ ኮ ቆምጨ ኮ ጀዋዱ ሲንጀደ አምቡን አጀንዳን ነኒ ዱራ ዱፌ ፊ ኦሮሞኒ ዳሎኒ አማ ሰራ ጅሩ ቁቤ ጄኔሬሽን ኦልሞስት መቃጅ ጅሬ ፊት እንጅራ daloota bubbee jedheen hin jiraani maaliif jennaani guyyaa tokkotti hayyoota dhaloota qaran nama 20 wayi dhabuuni oromiyaa godina tokko dhabuudha si gale maaliif jennaan namoota akkasii oomishuudhaaf almost umurii hanga kiyyaa guutuu waggaa 20 almost waggaa 30 akkas fudhata namoota akka isaanii akka haaratti Oromiyaan argachuudhaaf wayim Oromiyaadha gumaachuudhaaf yaa ta'u uummanni kun hundi nurraa dhumee beektonni kun hundi sagalee ta'uu dhiisanii asirra taa'anii kumaara taphatan Oromiyaan dhiiga lolaaste bu'aa jirti si galee gadi ba'anii sagalee ta'uu dhiisaniiti na fixachiisi gadi ba'anii sagalee ta'uu dhiisaniiti halkan guyyaa deemta akka walii galaatti gadda biyyoolessa